Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Paastarri torbaanota dura amantii wal qabsiisee uummata Salaalee irratti arrabsoo fi tuffii kallattiidhaan amsaasa raawwateen uummata mufachiise poolisiin to'annaa jala oolchuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru guutuu isaa isiniin kenna. Oduun itti aanu lolli kaabaa erga dhoo'e guyyoota 3 lakkoofsisee jira. Guyyoota 3 kana humna qilleensaa deeggaramuun haleellaan raawwatamaa jiraachuun beekamee jira. Sararri daandii qilleensa Itoophiyaa gara Tigraay taasifamu adda cituun beekamee jira. Itti aanee intarneetii fi neetwoorkii akkasumas baankiileen cufamuu danda'a jedhamee jira. Loltoonni mootummaa naannoo Tigraay bakkoota garaagaraa kan akka Allamaaxaa fi Raayyaa gadhiisuudhaan gara daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti buufataa jiran jedhamee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jiratti bana waraanni bilisummaa Oromoo fuufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatu irratti raawwataa tureen miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee hedduu irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Har'as hattee hidhuudhaan humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwadhe jedhee jira. Guutuu isaa isin biraan ga'a. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Oduu biyyaalallee qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo kanaatiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Paastarri yeroo dhiyoo dura amantii wal qabsiisee arrabsoo fi tuffii uummata Salaaleetii fi tamsaasa kallattiitiin agarsiisee ture to'annaa jala ooluun isaa beekamee jira. Paastar Heenok Girmaa haala hin eeggamneen amantii wal qabsiisee uummata Salaalee irratti arrabsoo tuffii kallattiidhaan dabarsee ture yookaan agarsiisee ture uummata Salaalee akka mufachiisuu fi uummannis muftoo isaa ifaan ifatti agarsiisuun gocha raawwatame kana irratti mormii taasisaa turuun ni yaadatama. Arrabsoof tuffii uummata kana irratti raawwateefis mootummaan nama kana to'atee tarkaanfii fudhatuu qaba jechuudhaan gaafii dhiyeessaa kan turan yoo ta'u, Paastar Heenok Girmaa Ameerikaa irraa gara biyyaa deebi'uun buufata xayyaaraa idila addunyaa booleetti yeroo inni bu'u to'annoo poolisii jala ooluu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Paastar Heenok jechoota arrabsoo dubbatuudhaan uummata Salaalee akkaan dheekkamsiisee ture. Gad dheekkamsaa fi mormiin itti hammaatee booda gara Ameerikaa deemuun haadha isaa bira ture jedhamee jira. Amma turtii yeroo dheeraa booda gara biyyaa yeroo deebi'utti poolisiin federaalaa akkuma inni xayyaara irraa bu'een buufata booleetti to'annaa jala oolchuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Oduun itti aanu sararri daandii xayyaara Itoophiyaa balalii gara Tigraayitti taasisu haqee jira. Sararri daandii xayyaara Itoophiyaa balaliiwwan idilee Maqalee dabalatee magaalota gurguddoo naannoo Tigraay kan akka Aksuum, Shiree fi Humaratti taasisu haquu isaa maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Miidiyaalee odeeffannoo kana gabaasan keessaa Addis Istaandaard tokko yoo ta'u, Addis Istaandaard oduu gabaasaa Addis Istaandaard Maqalee jiru waabeeffachuudhaan hojjettoonni buufata xayyaaraa har'a boqonnaa akka fudhatan itti himame jechuudhaan gabaasee jira. Haa ta'u malee waajjirri sarara daandii xayyaara Itoophiyaa Maqalee jiru har'a hojiirra yookaan hojii idilee irra akka jiru ibseera jechuudhaan kallattii biraatiin immoo gabaafamee jira. Hojjetaan waajjira nagahee balalii sarara daandii xayyaara Itoophiyaa Maqalee jiru amma tajaajila kennaa jirra. Boruu kaasuun balaliiwwan taasifamaniif nagahee kennaa jirra. Beellama balaliis fooyyessaa jirra. Akkasumas tajaajilawwan kan biroollee kennaa jirra jechuudhaan Addis Istaandaarditti himu Addis Istaandaard gabaasee jira. Addis Istaandaard haala kanaan gabaasu malee odeeffannoon jiru garuu kanaan kan adda ta'edha jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa yaada isaanii ibsanii jiru. Addaan cituun balalii daandii xayyaara Itoophiyaa lola TPLF jalqabeen kan wal qabatu ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa kan gabaasan yoo ta'u, lola TPLF jalqabe kana wal qabate waraanni Itoophiyaa magaalota gurguddoo kibba Tigraay keessa bahaa jiraachuulleen himamee jira. Waraanni Itoophiyaa kaleessa ganamarraa jalqabe magaalota gurguddoo Tigraay fi Tigraay keessaa bahuudhaan daangaa naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay gidduu qubataa jira jedhamee jira. Adda cituun balaliin gara naannoo Tigraayitti taasifamullee kanumaan kan wal qabatu jedhamee jira. Kana qofaa miti haalli kaaba Itoophiyaatti ta'aa jiru
Itoophiyaa osoo buufata galaana diimatii boottuyyuu daandii guddicha Itiyoo Jibuutiyyuu adda kutuudhaan rakkoo keessa seenuun akka danda'amu tilmaamaa jiru. TPLF lola jalqabee jira. Lolli jalqabame gara lola guutuutti gaafa seename rakkoon guddaan daandii guddicha Itiyoo Jibuutii irratti dhaqqabuu danda'a. Kanaaf hawaasni kanatti xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan of eeggannoo barbaachisaa ta'e dursanii taasisuun barbaachisaadha jechuudhaan qaamoleen garaagaraa yaada kennaa jiru. Kana jechuun wantoota barbaachisoo ta'an ammuma walitti qabatuun murteessaadha jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee lolli cimaan har'a lixa Tigraayitti gaggeeffame jedhamee jira. Mootummaan humna qilleensallee deeggaramee haleellaa diroonidhaan raawwataa jiru cimsee kan itti fufe ta'us lollis cimee itti fufe jedhamee jira. Akkasumas naannoo Amaarattis lolli akkaan cimee kan itti fufee fi humni dabalataa kan waraana mootummaa gara lixa Tigraayitti akka hin dhaqqabne daandii adda kutuudhaan sochii waraana mootummaa daangessuudhaan lolli itti cimee jira jechuun maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Gama biraatiin humni waraana mootummaa kan Allamaaxaa fi Raayyaa keessaa ba'es kallattiin inni itti sochoos hin beekamne akkuma qubatetti jira jedhamee jira. Gama biraatiin immoo Eertiraalleen humna guddaa gara daangaa Itoophiyaatti kallattii hundaan sissitee waan ta'u hordofaa jirti jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaa jiru. Gabaabamatti lolli kaabaa amma ka'e kun balaafamaa fi rakkoo guddaa Itoophiyaa irratti geessuu kan danda'u ta'uu qaamoleen garaagaraa tilmaama isaanii kaa'anii jiru. Lolli guyyoota sadiif diroonidhaan deeggaramu lixa Tigraayitti kan gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti yoo ta'u Tigraay irraa kan adda cituu danda'u sarara daandii qilleensa Itoophiyaa qofa osoo hin taane neetwoorkii fi akkasumas intarneetillee adda cituu danda'a jedhamee jira. Lola jalqabamee fi gaggeeffamaa jiru kanaan walqabate obbo Getaachoo Raddaa yaada kenneen akkuma jalqabdaniin ibidda qabsiiftan ho'ifadha jechuudhaan dubbatee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tibbana lolli fufteedhaan zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa kan jiru yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan lola deemaa ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisu loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun mooraa waraana mootummaa hedduu hojiin ala godhuun injifannoo gurguddaa irratti argatuun akkasumas kasaaraa guddaa humna namaatii fi kan meeshaa mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Haaluma wal fakkaatuun har'as waraanni bilisummaa Oromoo haxxee hidhuudhaan humnoota mootummaa maqaa oopereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun bobbaate irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira. Haaluma kanaan lixa Shaggara aanaa Buuna Gindabaratitti humnoota mootummaa konkolaataa paatroolii 2 guutuudhaan hanga funyaanii hidhatuudhaan waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf bobbaate irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatu kan beeksise yoo ta'u haleellaa irratti raawwateen loltoota mootummaa konkolaattota irra turan guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhee jira. Konkolaattota isaan ittiin deemaa turanis hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Haleellaa kana kan raawwate aanaa Buuna Gindabaratti iddoo addaa Gulluuxee jedhamutti yoo ta'u haleellaa raawwate kanaan hedduun battalumatti addunyaa kanarraa kan godaananii fi hedduun kan madaa'an ta'uu kan gabaafame yoo ta'u konkolaattotas hojiin ala taasisuudhaan injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwatame kanaan walqabate gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo barbaanne turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru. Yeroo odeeffannoon nu ga'etti qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufan jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraa irraa loltoonni mootummaa hedduun hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoollee simannaa taasiseef jedhee jira. Oduu biyya alaatiin Ispeen godaantota miliyoona walakkaa ta'aniif kan sanada hin qabneef beekamtii seeraa kennuuf deemti jedhamee jira. Mootummaan Ispeen godaantota sanada hin qabneef Ispeen beekamtii seeraa kennuuf akka barbaaddu beeksisee jira. Tarkaanfiin mootummaan biyyattii ifa godhe kun yoo xiqqaate namoota miliyoona walakkaa yookaan 500,000 ta'an fayyadamaa taasisa jedhamee jira. Beekamtiin seeraa kan kennamu lammiilee alaa galmee yakkaa hin qabne muddee 31/2025 dura yoo xiqqaate ji'oota 5f Ispeen keessa jiraachuu isaanii mirkaneessuu namoota danda'aniif jedhamee jira. Ministeerri dhimma hawaasummaa fi godaansaa Ispeen Elma Saayizi kun biyya keenyaaf guyyaa seena qabeessa jedhee jira. Dhugumattummoo murteen kun Ispeenin kan galateeffachiisudha. Ispeen kana qofaa miti kan galateeffamuu qabdu. Ispeen biyyoota addunyaa kanaa keessaa biyya ilaalcha gaarii lammiilee biyya kamiitifuu qabduu fi
Aga dandeettiin rakkoo ilmaan namaa addunyaa kanaa bira dhaabbachuudhaan fedhiin isin yeroo garagaraatti agarsiiftu biyyoota addunyaa kanaa ilaalcha gaarii addunyaa kanaaf qaban keessaa takkaa fi isii jalqabaati galanni guddaan isiif mala galatoomiyoo jenneen ittiin xiqqaatu. Akkuma ministeerichi jedhe immoo hojiin amma hojjetan kun kan baay'ee isaan galateeffachiisudha. Kana qofaa miti baqataan meeqa Ispeenitti hara galfatee jira. Baqataa fi rakkataan meeqa Ispeenitti cehee riqicha taasifatee jira. Ispeen galata guddatu isiif mala. Kun akkuma jirutti ta'e akka karoora mootummaatti godaantonni tarkaanfii kanarraa fayyadaman jalqaba hayyama jireenya waggaa tokko kan kennamuuf yoo ta'u yeroon isaa dhumannaan dheereffamuuf danda'a jedhamee jira. Mootummaan hojii kana keessa galuu fi gaafiiwwan dhiyaatan fudhachuu kan jalqabu ebila irraa kaasee akka ta'e ibsee jira hanga waxabajjii dhumaatti banaa ta'ee tura jedhamee jira. Walumaa galatti Ispeen waggoota dhiyoo asitti adda durummaadhaan godaantota lakkoofsa guddaa Ameerikaa kibbaa fi akkasumas Afrikaa irraa gama isii ce'an adda durummaan keessummeessaa jirti jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.